ashama bagana gal uftan ammalle akkuma duratti itti haasofne kan namatti irra deebi'uu barbaachisu dubbachistuuwwan ammallee dubbachistuun keessatti kan baay'ee barbaachisaa taate kan qubee dachaa godhuu dandeessu. Qubee dachaa kan jennu qubee dachaa hundumtuu beekuu danda'a. Qubee lama yeroo tokkotti barreessuu jechuudha. Fakkeenyaaf ani isiniif kenna. Mee ilaallu akkamitti qubee dachaa barreessuu akka dandeenya. Fakkeenya tokko asirratti ani kan fudhadha kaan fudhadha kaan kana afaan oromoo qubee kana keessatti jechuudha. Kaa kana kuni kaadha. Ili amma kaa jechuu barbaada. Jechuun kana jechuudha. Kana yoo qubee highlight jijjiiruu barbaade isa kana fudhadhee irra kaa ta'e jechuudha. Yoo kana barreessuu barbaade hoo kana barreessuu barbaade akkuma san godhee kana irra wala jechuudha. Fakkeenyi kun duratti isa gaba. Garuu ani kan barbaadu akka agarsiisu barbaadu isa kana. Amma isa kana barreessuudhaaf maal gochuun barbaachisaa sitti callisneetuma ishee kana fudhannee finna. Kuni amma kana ta'e jechuudha. Kana ta'e jechuudha. Garuu isa kana yoo akkana godhuun barbaanne hoo kana finnee asirra keenya. Yoo isa kana akka ammallee maadhee irratti yoo barbaanne haal goona ishee kana finnee asirra goone jechuudha. Dhume. Fakkeenya jecha tokko fakkeenya haa barreessinu afaan oromooti. Fakkeenya fakkeenya mee qubee kana na barreessinu fakkeenya akkamitti barreeffama. Ya. Kana fakkaata. Yoo kuni jechuun kana jechuudha. Maaliif addaan baasa? Kuni dheerina isaati. Kuni immoo bareedina isaati. Achis gabaabaadhaan hin bareedas. Kuni eenyummaa keenya himuu danda'a. Namni tokko yoo qubee kana argu qubee afaan oromooti jedhee yoo maqaa sana dubbatu eenyummaa keenya himaa jira jechuudha. Garuu yoo isa kana dubbatu laatiin jedhama. Laatiin alfabet. Garaagarummaan achirratti eenyummaa isa hima. Bakka dhufe hima malee kan keenya ta'uu isaa hin himu laatiin yoo jedhu. Garuu qubee afaan oromoo yoo jedhe kan oromoodhaan dhalate kan oromoo eenyummaa oromoo himuu jechuudha. Kanaaf baay'ee na gammachiisa. Waanan godhe anaaf natti tole.
namoonni itti tole jiru baay'ee galatamaan jedha. Ijoollee keessanii otoo barachiisuu jalqabdanii gara fuulduraatti fudhatama argachuu ni danda'a. Sabni keenya biyyi keessa jirus barachuu ni danda'a jechuudha. Amma carraa qabna. Dur sodaatu ture. Ijoolleen Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaa keessa turan kan viidiyoo waraabee ergee hundumti isaaniitu mana hidhaatti darbataman. Ijoolleen sun warra Hamboo naannoo Hamboo keessa jiraatanii turan. Naannoo Hamboo magaalaa Hamboo baadiyyaa Hamboo keessa deemanii barsiisaa turan. Garuu maal akka isaan irra ga'e hin beeku ni badan. Yeroo 2012 yeroo dhaqee isa arguudhaaf yaalee barbaadee dhabe. Namni tokko afaan hin banu hin sodaata. Garuu amma carraa dhufte kanatti fayyadamne waan keenya harkatti galfachuun nu barbaachisa jechuudha. Haa ta'u itti fufna. Abbaan biyya Oromoodha. Oromoodha. Alan jedha asirratti isinii barreessa. Biyya Oromoodha. Oromoodha. Kana jedha asirratti. Abbaan biyyaa Oromoodha. Eenyummaa isaa hima. Ani Oromoodha. Ani Oromoodha. Ani Oromoodha. Argitanii? Ani Oromoodha. Abbaan biyyaa Oromoodha. Abbaan biyyaa Oromoodha. Gaafiidha. Eenyu abbaan biyyaa jennee yoo of gaafanne abbaan biyyaa Oromoodha. Maaliif lafti sun kan Oromooti. Biyyi sun kan Oromooti. Afaan Oromoo kan Oromooti. Kanaaf waan keenya godhachuun barbaachisaadha.
bara kuma lamaaf kudhan keessatti yeroo sana biyya dhaquudhaaf biyya dhaqee ture. Jaalanni Gammadaa wajjin haasawee ture. Silkiidhaan na waamtee yeroo wannoo irratti baasan kuma lamaaf Oktoobar keessa na fakkaata. Oktoobar keessa intarneetii irratti yeroo jalqabaan baasee ture koopiraayitii argadhe. Yeroo sana na waamtee turte. Waliin haasofneetu akka deebitee na waamtu natti himte garuu achumaan baddee hafte. Maaliif isheenis waa tokko godhuu hin dandeessu. Mootummaan Itoophiyaa yeroo sana fudhatama kennuullee hin danda'u ture. Kanaaf homaa mitiin jedha. Miidiyaaleen kan biraallee ni jiru. Amma kun qophiileen afaan Oromoo jiru kan akka OMN kan waan godhu natti fakkaatu. Kanaafu homaa miti. Ima baha nan dubbadha gaaf tokko ima walitti haasofna. Garuu galatoomaan jedha hundumti keessan warri VOA Ameerikaa keessa hojjetan sun baay'ee galatooma. Baay'ee caqasaa raadiyoo keessan yeroo danda'etti jechuudha. Namoonni waan hin beekne tokko walitti fiduu barbaadu. Maalinni kuni Chaayinaa fakkaataa jedha. Chaayinaan maal fakkaata? Chaayinaan waan fakkaattu garuu kan Chaayinaa. Kuni Chaayinaa wajjin waan walitti dhufu sin beeku. Jalqabaan qubee Chaayinaa sirriitti ilaaluu sin barbaachisu. Qubeedhaan miti sun immoo simboolii walitti fidaniiti kan isaan jecha tokko uuman. Garuu kan isaaniiti. Kan keenya yoo fudhatamaa argate namni hundumtuu akkuma qubee Chaayinaa otoo hin jedhiini qubee afaan Oromoo jedhee waama malee qubee Chaayinaa namni jedhu hin jiru gara fuulduraatti jechuudha. Garuu ammaaf warri hin beekne warri haasawaan warri afaan Ingiliizi troll jedhaman suni waan hin taane haasawu baay'isu. Afaan fajjii uubuudhaaf akkuma intarneetii irratti asbaanii waan hin taane haasawan waan hin uumamin uuman kan uumame immoo hin uumamne jedhanii soban jarasan trollers. Afaan isaanii cufsiisuun ni danda'ama. Maaliif dhugaan hin dhokkatti malee hin duutu. Kirriin dhugaa suni hin qallatti malee qofuma hin cittu. Gaaf tokko waan hundumaa sana ishii ciruudhaaf yaadan sana hundumaa cirtee as baati ifatti baati jechuudha. Haqni Oromoo as baala. Oromoon dhugaadhaan biyya ishii irratti bilisummaa dhuunfattee jiraachuu dandeetti laata? Oromoon dhugaadhaan biyya ishii sitti afaan isheetiin barreessitee afaan isheetiin barachuu dhibbatti otoo rakkoo tokko hin qabaatin otoo mana hidhaa hin dhaqin otoo hin tumamin otoo biyyaan ari'amin jiraachuu ni dandeetti laata? Gaaffiin kun isiniifan dhiisa. Kana jechuudhaan qofa koo siyaasa keessa galchuu kiyya otoo hin ta'ini kun yaada kooti. An bilisummaadhaan aladhe bilisummaadhaan haasawa. Kanaafan qubee kana yeroo jalqabaa waame haayilaay bilisummaa afaan Oromoo jedheetan waame. Bilisummaa afaan Oromoo. Kuni qubeen afaan Oromoo qubee kanaan bilisa bahuu danda'a jedheetan yaade moggaase. Ammas akkasuma kuni qubeen kuni qubee haayilaay bilisummaa afaan Oromooti. Bilisummaa yookaan haayilaay kan jettu sana dhiisuu dandeenya. Bilisummaa afaan Oromoo jechuudha dandeenya. Yeroo biraatti daabina ijoollee yeroo na jalaa dhumte hanga sanitti